Ashama kam jirtu hordoftoota viidiyoo YouTube guyyaa har'aa kana kan argamnu Haroo Haramaayaa targamne jechaadha. Guyyaa har'aa kana immoo maatiiwwan yookiin immoo hawaasa Haramaayatii fi akkasumas immoo barattoota yuunivarsiitii Haramaayaa waliin ta'uudhaan harri Haramaayaa qollaa jira jechuudha. Egaa ka namoota asitti argaman kana namoota tokko maaltu akka isaanitti dhagahame kan gaafannu ta'a jechuudha. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana ta'a. Maqaan kiyya Diinaa Muummeeti. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haala kanaan guyyaane ganaa gammachuu guddaan natti dhagahama. Haalli kunuunfachuu qabnu tokkummaa wal ijaaramnee haaluma kanaan itti fufnee qulqullina keenya eeggachuu qabna. እኛ ሀገራችን ለማጽዳትና ቆሻሻ ለማንሳት እና እንድታድግና በቃ ብዙ ነገር ለመሻሻል ፈልገን እኛም ተነስተናል ለመስራት ከችግር ለመውጣትና ለማጽዳት ተነሳን። ኦኬ እስኪ በእንዲህ ሁኔታ ተማሪዎችም አንድ ላይ እና ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሆነው ይሄንን ሀይቅ ሲያጸዱ ስናጸዳ እስኪ ምንድነው የተሰማው? በጣም ደስታ ነው የተሰማን። በጣም አሁን ሀገራችን ማደግና እንደዚህ አይነት ለውጥ ለማየት ስናይ በጣም ደስተኛ ሆነን እንገኛለን። ሀረማያ ሀይቅ እስኪ አጠቃቀም ላይ ብዙ ጊዜ ያው ቆሻሻ ይጣልበታል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ቆሻሻ በመጣል ነው የመጣው። እስኪ እንዴት ነው መጠቀም ያለብን ለህብረተሰቡ ያላችሁ መልእክት? አሁን እኛ በወክላችን እንግዲህ አሁን ማጽዳት ከጀመርን ጀምሮ አሁን እየዞርን ራሱ ስናጸዳ በረንዳ እንኳን እየጠረግን ቆሻሻ ትጣሉ ለምን ከተማው አበባ መምሰል ስለሚፈልግ እኛ እያጸዳን እያለው እንዲያምር ነው። ስለዚህ ቆሻሻ ተጠንቀቁ ብለን እየነገርን ነው። ራሳችንም እያጸዳን ነው፣ እነሱንም እየነገርን ያለው ቆሻሻ ከዛ ክንቢተኛ ከሆኑ ደግሞ ሄደን ለመንገር ተዘጋጅተናል። እንግዲህ መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ። እሺ ከናን በረቶታ ከስመሲሞ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ Haramaayaa ወሊን Haroo Haramaayaa ቁልቁሌ ስቲ argamna ኔ ወንተ ከና ከነጠርጉ ከሰኒ ማል ስንት ደጋም አየት የትላ ገመቹን ሃላን ገመቹን ቢሻራ ማህነ ቁልቁሌ አማ ቁጥር በእገድ የቢሻ ኩን እንደዱራ ወሬገ መልቡደኛ ተካፈሉላ ቆጥ አይት የተፈነ ቁንሲየ በረፈነ እገቹላ በርባቺ ሳዳይት አየ ቶለሜ ሃላ ከናን ቢሻን ኩን ቁልቁላው ቀባታ የሮ ደኒ ወማታ ሐዋሳ ቢሻን ከነ ፈየደመ ረቲ ቁልቁልነ ሳይ ጉረቲ ሜዳምሳ ከሚቀም አፊን አንቀቡ ኢላ hangalu buutti hangalu kutti taxawale wareegama taxawale bishaanka yaqulu eegane qunuusura qoppila jirto hangiha hawaasna magaala Haroo Haramaayaa ila islam barnoota ka seen fitaba yuzi bishaanka qunuufanne qulqulina Haroo Haramaayaa eegachudha qoppila jira la faaqane qopponi la faaqane itti tumsine bishaanka yaa qulquleeffanne qoshasha haraa kan jis qulquleeffanne nagiyaan dalaga malenya ne dalagatenya boonsuudhaaf qophiidha yitis guddaa galata yaa bishaan Haramaayaa madama simburqine maalif narraa goyte duranuu sumabdenne mee bishaan Haramaayaatiif sirboonni hedduu sirbamanii jiru sirboonni jedhaman jiru sirboota Haramaayaadhaaf sirbame Haramaayaa kanaaf sirbame keessaa kan beektu mee nu jedhe yaa bishaan Haramaayaa madama simburqine maalif nurraa guutaan nuti sumabdenne arkaan kedunu sorayo ijansi milane arkaan kedunu sorayo ijansi milane doni shirshiri Haramaayaa demna ni wajin gamanna banani malte doni ni malte kortomi namille kan biyeto bishan biyetiya bishan biyeto bishan biyetiya Haramaayaa vai hai Haramaayaa Siti Haramaayaa engineering campus gande jedha na asitti ka dhufu kana kakaasi hara kan yeroo baay'ee dhufaa turre jechuun yoo kana arginu baay'ee nama wanta qabeenya uumama haalan giruun qabamin ta'e natti argamee baay'ee itti wanta ta'a ture carraa kan argannaan dammoo jalqabaan fiigee subiin bahee dhufe kanaaf ammoo baay'ee isa qulqulleessurra jirra manni kino hawaasni sun qarqaaree barataalleen GC maali dhufan jedhin hundi walitti dabalameetiniin kan sirreessu jirra jechuudha. Kunuunsuu qabanii jaa bakkee gattaa wanta qoshashaan kun itti gatamu bakkee addaa godhamuufii qaba. Naannoo kanatti siraatan gibbiilleen qarqaaruu qabaa jaa itti keessa seeneetiniin waan danda'ameen waan doozarii maal qaba wanta kanniin sirreeffamuu danda'a. Akka adabbiitti godhamuu qaba namni asitti waa gatu sirreessameetiniin gandii hordofee wanta akkasii ta'uu qabaa jaa. Aye ani maqaan koo Barataa Eebbisaa Moosaan jedhama. Barataa Haramaayaa Yuunivarsiitiiti. Haramaayaa dhufnee Haroo Haramaayaa qulqulleessuun bakkee seena qabeessa kana qulqulleessuun baay'ee namatti tola jechuudha. Mee haala kanaan barattoonni hawaasa faana akkanatti wal ta'anii keessattuu mee hawaasa yuunivarsiitii Haramaayaa kan Haroo Haramaayaa kana yeroo waliin qulqulleessitan amala isaanii yookiin immoo haala isaanii mee maal sitti dhagahame maal irraa hubatta?
haalli isaanii miira si'aa keessa galanii haroo isaanii deebee kana qulqulleeffachuun isaanii baay'ee namatti tola. Baay'ee seena qabeessa abboonsaadhas. Anis immoo bakka kanatti argamee bakka seena qabeessa haroon Oromiyaa jechuun haroo beekamaadha. Akka Oromiyaatti beekamaadha. Badee turullee amma deebaa jira. Namnis immoo qulqulleeffachuun dirqama isaati. Kun uummannis walitti bahee barataa wajjin qulqulleessaa jira. Baay'ee natti toleera. Keessattuu yoo odoo gara Haramaayaan dhufin hin dura waa'ee bishaan Haramaayaa reediyoodhaan isaa ta'uu sirbaan isaa ta'uu ni dhageessa. Mee sirbi bishaan Haramayaatiif sirbame kan jaalattu baay'ee. Taltaallee bishaan haroo qilleensa tukaachisa siif jedhee manaa bahee bishaan of nyaachisa. Saaceen taltaallee bishaan haroo qilleensa tukaachisa siif jedhee manaa bahee bineensa nuuf nyaachisa. Maataa danda'amu bifa kunuunsa bishaan kanaaf barbaachisu yuunivarsiitiin riisarchii mataasaa hojjetee utuu waan kana akka ni deebee fakkeenyaaf wantoonni bishaan balleessuu danda'an kanneen akka baargamoo fa'aa utuu naannoo muka bishaan kanaan dhaabatan ta'e baay'ee namatti tola. Akkasumas immoo hawaasni kun kosii itti gatamu kana asuma argaa jirrudha. Kosiin kun utuu ittiin gatamu ta'e baay'ee gaariidha. Jecha maqaan koo Nageessoo Diboo jedhama. Yuunivarsiitii Haramaatti mooraa teeknoo kan chaatitti gamtaa barattoota ittaanaa pirezidaantiiti. Nuti kan karoorsinee as dhufnee fi bishaan haroo Haramaayaa kan jedhamu kun naannoo abbaa Oromiyaatti fi akka biyya keenyaatti immoo qabeenya uumamaa naannoon abbaa Oromiyaa qabu keessaa tokko kana nuti akka barataa yuunivarsiitii taanee immoo mooraa qabeenya uumamaa kana immoo kunuunsuu danda'uu qabna, eegumsa godhuu fi danda'uu qabna kan jedhu yaadneeti barattoota eebbifamoo bara kanaatti wal qabsiisnee qophii kana qopheessinee kan asitti argamne. Bishaan kana kunuunfachuu fi jalqaba qulqullina isaanii eeguu qaba. Eegumsa barbaachisu godhuufi qaba. Balafaan taane xuraa dhangala'aan barbaachisne immoo naannoo isaatti gatee gaafa jedhe already guutamee gara dhoqqeetti deebi'a. Iddoo bashannanaan ta'u foolii gaariin kennu fayyaa irrattis dhiibbaa waan qabaatuuf qulqullina isaa eeguu danda'u qaba. ስሜ መሐመድ ጀማል እባላለሁ። የኤችአይቲ ተማሪዎች ህብረት ጀነራል ሴክሬታሪ ነኝ። እዚህ የተገናኘነው ዓላማ ያው ይሄ አካባቢውን ለማጽዳት ነው። ሀይቁ እንደሚታየው በቆሻሻዎች ተከቦ ነው ያለው። ይሄን የቻልን ያክል እንግዲህ አጽድተን ወደፊት ደግሞ ህዝቡን ለማነሳሳት ነው ኢኒሺዬሽን ለመፍጠር ነው የመጣ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሀይቁ ትንሽ ቆሽሿል እና ሀይቁም ደግሞ ከተመለሰ አንድ ሁለት አመት ወይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው የተመለሰው። ከዚህ በፊት ጠፍቶ ነበረ። ለህብረተሰቡ ይሄንን ሀይቅ እንዴት መጠቀም አለባቸው ትላለህ? የምታስተላልፍ መልእክት ካለ? እሺ እኔ ለህብረተሰቡ የምለው ይሄን ሀይቅ እንደይናቸው ነው መንከባከብ ያለባቸው። ምክንያቱም በምስራቅ ኢትዮጵያም ራሱ የብቸኛ ሀይቅ ነው ይመስለኛል እና እንደ አይነት ውሃ ስለሌለ መንከባከብ ነው ያለባቸው። ይሄ የገቢ ምንጭ መሆን የሚችል ሀይቅ ወይም ነው ኢንቨስትመንት ቦታ መሆን የሚችል ሀይቅ እንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቆሻሾች እንደሚበዙበት ከሆነ የጤና ጠንቅ ሊሆንባቸው ይችላል። ጤና ችግር ነው የሚያወጣ የሚችለው። ስለዚህ እንክብካቤ ሊያደርጉበት ይገባል እላለሁ። እሺ ስሜ መዓዛ ሰናይ ይባላል። የሀረማያ የቴክኖሎጂ ግቢ የሴቶች ህብረት አባል ነኝ። ቫይስ ፕሬዝዳንት ነኝ አሁን እና የመጣ ነው ማለት ነው። ዛሬ የጂሲ በርዝዴይ ቀን ነው። እሱን በማስመልከት አካባቢያችን በምን መንገድ እንጥቀም ብለን ከዛ ስናስበው ሀረማያ ሀይቅ በጣም ቆሽሿልና እሱን ለማጽዳት ነው የመጣ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ በዚህ በመተባበር በአንድ ላይ ተፈጥሮ ሀብታችን እንዲህ ስናጸዳ እስኪ ምን አይነት ስሜት አለው? በጣም ያስደስታል። አካባቢያችንን መርዳት መቻላችን አንደኛ ነገር ተማሪዎቹ ነን ለአካባቢያችን እንደዚህ መጥቀም መቻላችን ራሱ ለራሱ የቻለ ሳቲስፋክሽን አለው እና በጣም ህብረተሰቡን በጣም ደስ ይላል። ስናግዛቸው አብረውን እየሰሩ ያገዙን ነበር። ያስደስታል። ህብረተሰቡ በአግባቡ መጠቀም አለበት እና ውሃውን እንዲጠፋ የሚያደርጉትን አሁን ሃይላንድ ቆሻሻዎችን ሌየር የሚፈጥሩ ነገሮች አሳዎችን እንዲጠፉ የሚያደርጋቸው ነገሮች አለማድረግ እና ፓምፕ ሲያደርጉም ለእርሻ በአግባቡ መጠቀም አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ኡርዱፍቶታ ኬኛ ወንቶኒ አሲቲ አርጋ ጅሩ ኩን ዋን ባዬ ነመቲ ቶሉዳ ዋን ባዬ ነመ ገመቺሱዳ በረቶትኒ ፊ ሐዋስኒ ወሊን ተውደን ሀላ ሚደጋ ተይ ከናን ሀላ ወአ ተይ ከናን ጥራዋ ዮኪን ሞ በልፋ ብሻን ሀረማያ ኬሰቲ አርገሙ ሀሮ ሀረማያ ቁልቁሌሱቲ አርገመ ጀቻዳ gaafa waltaan waliyyoo ta'an waan baay'ee hojjechuun ni danda'ama. Kunis immoo kan argisiisu kanuma. Eshi Gaaddisaa Mirreessaan jedhama barataa yuunivarsiitii Haramayaati. Wanti nuti dhagahamee dhufnee fi bishaan qulqulleessuudha. Bishaan qulqulleessine kana bishaan hunduma keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef kana qulqulleessinee uummataaf akka fayyadnuuf fidha kan nuti as dhufneerru irra an dhugaa dubbachuu fi durumaayu ani hojii akkas gruupiidhaan hojjetanii natti tola. Durumaayu gaafa dhaga'ee bakka ni deemna deeman murteessee sanii booda dhufnee
ummata bareedaa ummata nama jaallatu keessatti bishaan keenya qulqulleeffachuu dhufne baay'ee gammadeera jechuudha. Sirriidha. Bishaan kun badee ture jedhanii dhugumayyuu anis argeera yeroo waggaa tokkoffaa ta'e dhufe bishaan kun hin jiru. Garuu amma ayyaanomuudha kun jedhee yaada. Bishaan kun haala eegamneen deebi'ee jira. Naannoo Harammayyaa kana uwwisee bareedina adda addaatiin uwwisee jira. Kanaaf uummanni naannoo kanaa uummanni Harammayyaa bishaan kana eeggatee naannoo isaa kunuunsee eeggannoodhaan qabachuu qaba. Gara fuulduraatti akka hin banneef illee naannoo isaa kana sirriitti kunuunsuu qaban dhaamsa kooti. Ayyaa guddaa galatoom. Hordoftoota keenya sagantaan bishaan haroo Harammayyaa biratti isin agarsiisaa isin daawwachiisaa turre hawaasaa fi barattoonni wal ta'uudhaan bishaan haroo Harammayyaa qulqulleessaa akka turan haala daawwattanidha. Waan nu faana turtaniif guddaa galatooma. Naannoo keenya yaa eegnu, naannoo keenya qulqulleessinu, qabeenya uumamaa keenya qulqulleeffannee akkasumas immoo kunuunfannee madda galii akka taasifannu dhaamsa kooti. Kan isin faana turre aan Shimallis Badhaanee yookiin yoom ogeessi kaameraa keenya immoo Lalisaa Magarsaa nu faana ture. Waan nu faana turtaniif guddaa galatooma. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa.